Kan marii dippiloomaasii dhimma niwukileeraa irratti jalqabame adda citee akka itti fufu barbaadde yoo ta'e aleellaan akka ammaan dura akka hin deebi'amne mirkaneessuu qabdee jedhan ittaanaan ministeera dhimma alaa Iraan. Dabalataan gabbisa niwukileeraa dhiisuudhaan dhimma mariidhaaf dhiyaatu akka hin taane yaada BBC'f kennaniin beeksisaniiru. Galaanaa Balaay dabalee isinitti hima. Itti aanaan ministeera haajaa alaa Iraan Majid Takit Ravanchi bulchiinsi Trump karaa jaarsolii dhimmicha irratti isaan gidduu deemaniin marii dippiloomasii dhimma niwukileeraatti deebi'uu akka barbaaddu ibsiteetti jedhan. Garuu dhimmi baay'ee murteessaa ta'e yeroo marii gaggeessinutti haleellaa dabalataa Iraan irratti banuu fi dhiisuu laalchisee ejjennoo isaanii ifan goonee jedhan. Haleellaan Israa'el waxabajjii 13 bante marii alkallattii yoo xiqqaate marsaa ja'affaaf guyyaa lamaan booda Oomaan Muskaatitti gaggeeffamuuf ture danqeera. Ameerikaan haleellaa qilleensarraa buufataalee niwukileeraa Iraan sadan Fordoo, Nataanziif Isfaaniin irratti raawwachuun kallattiin waraanicha keessatti hirmaatteetti. Takit Ravanchi Iraan niwukileera ishee dhimma nageenyaaf fayyadamuuf gabbisuu itti fuftii jechuun dubbataniiru. Gaaffiif deebii addatti BBC waliin godhaniin Washington mariitti deebi'uu fedha akka qabdu nu beeksisteetti nuufis waamicha gooteetti jedhan. Ammoo ammatti guyyaa hin murteessine jedhan. I'm telling you that we have not guyyaatti walgeenyu irratti waliigaltee irra hin geenye. Akkaataa marii irrattis waliigalteen gaameen jiru. Ammaan kana gaaffii keenyaaf deebii eegaa jirra. Innis ammas irra deebinu osoo mariirra jirru gochi weeraraa ni raawwataa kan jedhudha. Ammatti ejjennoo isaanii ifan goone. not made their position clear yet. Ravanchiin marii kana irratti Iraan gabbisa niwukileeraa yoo dhaabde dhiibbaa fi qoqqobbiiwwan irra kaahaman akka kaan yoo waadaa galameef murteen isaanii maal akka ta'e gaafatamanii yoo deebisan niwukileera dhaabutti akkamiin walii gallaa jechuun deebisan. Ammoo dhimmoota irratti haasa'uu danda'anii fi hin dandeenye ibsaniiru. Gabbisni isaanii dhibbeentaa 60 gahuun warra lixaa biratti shakkii uumuu laalchisees yaada isaanii kennaniiru. Why should we agree to such a proposal? Maaliif jennee wixinee akkasitti galla? Gabbisni yuuraaniyeemii dhibbeentaan 60 hanga sagantaa misoomaaf barbaachisu keessa jira. Sadarkaan ittiin gabbisnu mari'atamuu danda'a. Hammisaa mari'atamuu danda'a. Garuu immoo yuuraaniyeemii gabbisuu hin qabdanii gabbisni keessan 0 ta'uu qabaadha. Yoo kanatti waliigaluu dhabdan boombiin isin tumnaa kan jedhu seera daggalaati. That is the law of the jungle. Israa'el waxabajjii 13 giddugala gabbisa niwukileeraa fi buufataalee waraanaa Iraan irratti qiyyaafachuun haleellaa bante. Michuun Tel Aviv USS boombiiwwan buufataalee lafa jalaa haleeluuf hojjette fayyadamuun buufataalee niwukileeraa Iraan haleelteetti. Haleellaan Ameerikaa kun miidhaa hangamii buufataalee niwukileeraa kanneen irratti akka fide ifa miti. Ravanchi miidhaa hagamii akka irra ga'e odeeffannoo hin kennu jedhan. Dursaan ejensii anniisaa atoomaa idil-addunyaa Raafaayel Giroosi haleellaan US miidhaa guddaa geessiseera yoo jedhan, Trump ammoo haleellaan xiyyaaronni isaanii dhaqqabsiisan guutummaatti niwukileera Iraan barbadeesseera jedhan. Haa ta'u malee Giroosiin Iraan ammallee deebistee yeroo gabaabaa keessatti niwukileera gabbisuu dandeessi jedhaniiru. Hariiroo Iraan ejensii anniisaa atoomaa idil-addunyaa waliin qabdu badaa dhufeera. Roobii darbe paarlaamaan biyyattii Iraan qorannoof dhaabbaticha akkan gargaarre murteessee jira. Trump ammoo Iraan waliigalticha hin fudhattu taanaan ammas irra deebiin haleeluu akka danda'an dubbataniiru. Asna Caaluu Hundeessaa marsaa arfaffaan kaleessa yeroo guyyaan itti ajjeefame yaadatamaa ooletti damee badhaasichaa garaagaraan kenname. Artistoota badhaafaman keessaa tokko weellisaa Adam Muhammad. Adam sirbasaa shubbistuu jedhuun badhaafame. Badhaasicha miira gaddaaf gammachuun wal make keessatti fudhachuudha dubbate. Waa'ila koo Habtaamuu Xibabuutu. Akkuma beekamu guyyaa irraa kana wardii hacarratti wal argine shubbittuudhaan badhaafame. Shubbittuun egaa xiqqaa guddaa jaarsaaf jaartii hunda isaa shubbisiisaa ture. Biyya keessaa darbee hanga biyya alaa hunda waliin ga'ee jira. Egaa shubbittuu akkuma waliin beennu sirbaan oli jechuun danda'ama. Akkasumas sammuun artiin afaan addunyaas ta'us shubbittuurraa kan argine waan taateef hundi keenya aadaa keenya duudhaa keenya eenyummaa keenya yoo qulqullinaan hojjenne inni afaan hin beennelleen dirqamee waliin shubbisaa jechuudha. Badhaasi kun ergaa addaati. Tokko guyyaa har'aa waa lama of keessaa qabna. Gammachuullee qabna, gaddaallee qabna. Kan gammannu waan kana badhaafanneef, awaardii kana badhaafannees dirree awaardii Hacaaluu irratti jechuudha. Kan gaddinu ammoo dhugaa hacee hanga ammaa waa harkatti hin galfanneefi kanaafuu sensii lamaan keessa jirra yookaan hafuura lamaan keessa jirra. Haa ta'u inni dhugaaf du'e dhugaa isaa ammoo kan barbaadu nu'u walumaan barbaanna horaa bulaa deebana. Waggoota 30 dura du'aan kan boqote weellisaa gameessa Abdullaahii Jirmaa sirna badhaasaa kanarratti badhaasa galma umurii guutuutu kennameef. Badhaasicha bakka bu'uudhaan kan fudhate obboleettii isaa Quxisuu yookiin immoo Maadda.
Qabbannee Jirmaati. Abdullaahiin hawaasni Oromoo Keeniyaa fi Itiyoophiyaa keessa jiraatan akka walitti dhufan qooda gamasaa gumaachaa akka ture ibsiti. Yoo yaa obboleeyyantii yaa nageenya sambanaadha. Ofayyuma waaqa waliin ulaaleen waliin obboleeyyanii. Akka obboleeyyanii illee nu booranii badhaasi kun ka obboleessi kiyya hangaaf kiyya obboleessi kiyya Abdullaahi Jirma weellisaa afaan Booranaa yookaan Oromoo Keenya keessa afaan Booranaa inaamoo afaan Oromoo eegii wal baranne isaatti wal nu barsiisee yumaan jennaani gaafa inni sirbu jalqab fagoo gaafa sunamii waliin beeku Keenyaafni akka Booranii garaan jiru yookaan Oromoon garaan jirti hin beeku. Oromoolleen akka Oromoon Keenya jirti hin beeku. Karaa sirbaatiin isa wal nu barsiisdam tokko guddin erguddin. Ganna dheeraan booda Abdullaahiin beekamtee argachuuttis akka waan lubbuun jiruutti natti dhaga'ame jette adde Qabbanneen badhaasichatti gammadu wayita ibsitu. Waan guddoo dansaa waan guddoo gammachuu maal jennaani isi ulfeessanii isa hin jirre ka amma gan 35 ka dabre ni lubbu dhabe arra nami qaabate waan guddoo jabduu waan guddoo gammachuu kan nami irra gammadu. Akwaan inni arte jinuuf fakkaatti garte iddoo yaada gammachuu nu keekkeeti adootii yaa ijoolleen isaalleen arm jiraachuu malte ammoo ijoolleen fagoo jirti jaartiin isaalleen fayyaaniti tanaaf dhufuu dadhabde ammoo arra ona biyaafaan dhufee arm jira. Damee keerogiraafiin Alamaayyoo Dhaabitu badhaafame. Badhaasichi hojii aartii itti jirutti onnachiiftuu ta'uu danda'a. Waggaa lama jira sirba garumaa koo sibaa boo kaawulaa kenna sunti dhageenne sirba yeroo jira ka gammachuu hawummatii keessummaan gargara walitti dhuftee jilsun keessatti ammoo gammadanii sirbanii bashannannaan sirbi haan ooguu naannalleen keesseenee dha'ee fi saawundiinti mucaa waraabennaan qilleensi gadhiinnan vaariyaalii baatee biicuuf bir dhuftee sirbichi waan abbaas dhibiiniti uummatinuu dhagaa waggaa lama sunitti tun fayyadamuu jira ammoo nalleen dha'eeti sirbi haanii dandeettii sirba kanaa dha'icha waan qabuu fi sirbi haanii dha'eennaan mucaa waraabee qilleensi gadhiinnannaan vaariyaalii bahee biicuuf bir dhufee akkanaa sirbichi bahe. Sirba sanirratti dubartootatu sirbaa ture dhiirri suma qofatu mul'ata viidiyoo sanirratti. Dubartootillee na jala mul'atti. Sirbi sun ka dubartootaati. Ka dubartootaatiin ka dhiirtilleen sirbiti dubartootilleen sirbiti. Na jala qabanii beeku warri shamarran na jala qabdee jirti nami keesseenee dha'uuf na'u. Maaltu ture sagantaa san jila ture moo maal waan suni? Jila ture jila gubbisaa ture. Gubbisaa? Ollaa jechuun? Olla. Sirbaati duruma sirbitaa muuxannoo sirbaa qabdaa? Muuxannoo sirbaa harmaan dura sirbi baafadhee qilleensi gadhiisanii miidiyaa faan na dhiyeessan tadhibii hin qabu. Oo bashannanaa kana walaloo saasumatu uume moo kan uummataati? Uummatillee ittiin fayyadama oowwisum jilaatiif dhaatanii kan uummataatiin allee dandeettii waan dha'ichaa waan qabuufi seenee dha'ee fi malee waan akka ancallaan baaseetiin namuma baasi jedhuun uummatillee ni dhaata. Walaloo saasumatti tolchee? Saawundiin kiyyumaa malee uummatillee ittiin fayyadama beek. Mee walaloo san sagaleedhaan naa jedhe amma? Abboon jilaa bashannana, ayyoon jilaa bashannana, dargaggootii bashannana, shamarrootii bashannana, eleellootii bashannana, maanguddootii bashannana, firafiidhaan bashannana, jaalasoddaan bashannana, onawullaan bashannana, dhaladhachaan bashannana, dhalaa hormaan bashannana, eegii jiltii tadambala, aadaa tolfatan akkana, booran namuu dadhaba, firafiidhaan bashannana, dargaggootii bashannana, shamarrootii bashannana, obboleessii bashannana, obboleettiin bashannana, adaadotii bashannana, areerootii bashannana, dubrii walii bashannana, aaddaa walii bashannana, firafiidhaan bashannana, jaalasoddaan bashannana. Jedhee taphadhee faarsee jira. Waan nu qannasaa dhullee waan milishaallee kaaste sana illee natti himee walaloo kee keessa jira. Baariyaa bayyaana istoorii safara warra olii dawwala gatiin nu qannasaa ka jedhu sun istoormaa abbaa dhuunfaatii ka jilum keessatti faarsaniitiin namummaan gisee jila suni namummaa qabeenyi guddaa qabu yookaan fakkeenya loon guddoo qabfaa akkasii gisuu jila suni nadeellee sirbaan dhaattee namii dhiirallee weedduun dhaatsuuniif maqaa kana tuntee malee wanni bira dhibiin ka komiillee nooma hin jiranii kan kanaaf tuntee bilishaa dawwala saatum sun dhaqqabaa wanni jedhanii waan bilishaallee tuqanii jiranii fi yeroo jila sunitti namii wal dideeti wal dhabbiin faan jiraachuu dandeetti harkaan wal dhaanuu danda'a wal arrabsuu danda'a yeroo sunitti immoo duuba yoo qaamni seeraatti jiraate nama maraarsanii wal sana maraarsaniitiin ittees godhanii fi yoo qaamni seeraatti jiraate milishaan achi jiraate kanaaf naan milishaallee tuqanii jiranii malee wanni dhibiin hin jirtu wanni bira hin jirtu. Sirba kana yoom ka waraabamte jilli gubbisaa sun yoomi? Waggaa dabre. Akkamitti uummata biraa amma ga'e viidiyoon suni sagaleen kee sirbi? Waggaa dabree suni mucaanii eegisuni gadi hin dhiibne waraabee silkumisa keessa silkiise keessa qabatee gannarraa waan waggaa dabree kaan inni waraabee gadhiisee naan vaariyaalii bahe wanni waa waggaa dabree kaan. Maaltu sitti dhaga'ame amma nami cufti tiiktookii irraallee feesbuukii irraallee addunyaarraa bakkee biyya adda addaa irraallee sirba kee kanaan amma nami tiiktookii hojjeta maal sitti dhaga'ame eegasi? Gammachuun natti dhaga'ame wanni dhibiin natti dhaga'ame dhibiin hin jirtu mucaan gadhiisee fi kun dansa bashannana jechi jedhuyyuu dansa waan dansa hojjete
waan dansaa lafa dhufee jedhanitti namuu gammadeetiin isa kufa waan kallaala malee wanni gammachuu malee wanni dhibinnatti hin dhagaamne. Namooti maal siin jedhan sirba kee kana egaa akkana beekamuu isaa arganii namooti ollaa keessan. Waan amtuun aan hin jenne wamda sanaan jedhanii sirba dansaa lafaan dhuftee sirba dansaa dhaattee. Weellisaa ta'uu feetaa fuulduratti. Hin fedha rakkoon qabu hin fedha. Hin barattaati hin barattaa barumsa qabdaa. Barumsa gubbaa jira ammayyuu. Kutaa meeqa baratta? Aga 3 baradha. Gaaf sanaadhaa dubartoonni yoo sirbanii sirbi oo'uu dinnaan itti seentee oo'iste? Sirbi oo'uu dinnaan nallee keessee oo'use. Namni viidiyoo sirbaa kana waraabee gara miidiyaa hawaasummaatti fide dargaggoo Diida Bonayyaa jedhama. Viidiyoon sirba kanaa erga qoodameen booda gurbaa shamarran gidduudhaa sirbuu jedhanii namoonni itti qosnaan viidiyoon kun akka haqamus Diida Bonayyaa gaafataa ture. Ofii viidiyoon kun akkamitti waraabame? Diida Bonayyaatu nutti hima. Ganda keenya sunitti ammoo daawwatamu nu bira hin jiru. Nu bira hin dhaqqabne daawwannaan namni beek hin jiru. Gaaf ganda kanaa gadduufu sirba haaraa kan hin dhagaye. Gaaf gumaatti jira kana sirba haaraa kan dhagaye naan sirba waraabe. Namni dhaachuu jiru garuu namni uwwa jala qaba shamarrooti jala qabdi namni ammoo daawwatu liibanii. Akkuma malee natti tolee naani waraabe nillee waraaba kan qubiin qabu. Akkeetti haalli waraabbii kiyyaatti kan fakkaata. Baay'ee galatoomi atiilleeni. Itoophiyaan ajandaa waraanaaf deeggarsa argachuudhaaf jecha duula dippiloomaasiin irratti cimsite jechuun Eertiraan Itoophiyaa himatte. Ibsi ministeera odeeffannoo Eertiraa Itoophiyaan guyyoota darban dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dureewwan addunyaa birootti xalayaa ergiteetti jedha. Galaanaa Balaay dabalee isinitti hima. Eertiraan mootummaan Itoophiyaa ajandaa waraanaa isaatiif deeggarsa argachuuf duula dippiloomaasii eegale cimseeraa jechuun himatte. Mootummaan Itoophiyaa guyyoota darban keessa xalayaawwan Eertiraa himatan gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dureewwan biyyootaatti ergeeraa jechuun balaaleffatte. Mootummaan Eertiraa himannaa kana Itoophiyaa irratti kadhiyeessite kamisa kaleessaa waxabajjii 26 bara 2025 ibsa ministeerri beeksisaa biyyattii baaseeni. Ibsi mootummaa biyyattii Itoophiyaan walitti bu'iinsa sababaan haguuguu fi kakaasuuf alaabaa sobaa mirmirsaa jirti jechuun himata. Ibsichi guyyoota darban muraasa keessatti mootummaan Itoophiyaa duula dippiloomaasii Eertiraa irratti bane cimseetti fufeeraa jechuun himata. Xalayaan barraa'es Eertiraan irra deddeebiin dubbii barbaacha akkasumas sarbama birmadummaaf daangaa Itoophiyaatiin himachuudhaan akka ta'e ibsi kun beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa qabiyyee akkasii qabu hawaasa idil addunyaatiif barreessuu isaa laalchisee wanti ifatti ibsee hin jiru. BBC'n dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo irraa yaada argachuuf bilbilaa fi ergaa gabaabaa barreeffamaa ergullee ammatti deebiin arganne. Haa ta'u malee marsariitiin sabaa himaa mootummaatti dhiyeenya qabu Lu'aalaawii jedhamu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos mootummaa Eertiraa laalchisee hawaasa idil addunyaatiif xalayaa tamsaasuusaa gabaasee ture. Suuraan gabaasicha waliin walitti qabsiifame xalayichi torban darbe guyyaa jimaataa jechuunis waxabajjii 20 bara 2025 akka barreeffame kan mul'isu yoo ta'u ibsa Eertiraa irratti dubbii barbaacha irra deddeebii raawwachuu fi hima sarbama daangaaf walabummaa raawwachuu jedhu of keessatti hammateera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010tti Eertiraa fi Itoophiyaan waliigaltee waliin mallatteessuu hordofee jijjiiramoota gaarii dhufan kan yaadachiise xalayichi yeroo sanatti gamaas maraatiin deebiin argame jajjabeessaa akka ture ibseera. Haa ta'u malee waraanni kaaba Itoophiyaa biyyattii dadhabsiisuu akka carraatti fudhatee ka ture mootummaan Eertiraa waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamuu hordofee yeroodhaa gara yerootti ejjennoo dubbii barbaachaa qabaachuu eegalee jechuun himata. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa mootummaan Eertiraa agartuu TPLF waliin qindoominaa fi walta'iinsa uumuudhaan akkasumas humnoota hidhatan kaan waliin walta'uudhaan ganna dhufaatti haliillaa waraanaa cimaa raawwachuuf qophaa'eera jechuun akka himate gabaasicha keessatti hammatameera. Akka gabaasa kanaatti mootummaan hawaasa idil addunyaa gaanfa Afrikaatti nageenya akka mirkanaa'uuf walabummaaf birmadummaa daangaa Itoophiyaa akka kabajamuuf mootummaa Eertiraa irratti dhiibbaa akka taasisuuf waamicha dhiyeesseera. Mootummaan Eertiraa gamasaan ibsa kaleessa baaseen xalayaa mootummaan Itoophiyaa barreesse dogongorsaa baratamaadha jechuun ibse. Duulli dippiloomaasii kun hawaasa idil addunyaa dogoggorsuu fi kanaanis tarkaanfii waraanaa isaa kan yeroo dheeraaf uummata wal nyaachisaa ture irratti deeggarsa argachuu kakaayyeeffate jechuun himate. Ibsichi dhugaan jiru garuu paartiin amma Itoophiyaa bulchaa jiru badhaadhinni buufataalee doonii Eertiraa karaa seeraanis ta'e yoo barbaachisaa ta'e argame tarkaanfii waraanaa fudhachuuf waggoota lamaan darban ibsa itti gaafatamummaa hin qabnee fi doorsisa waraanaa keessa galaa jiraachuu isaatii jedha. Mootummaan Itoophiyaa meeshaalee waraanaa bituu irratti bobba'ee jira jechuunis himate. Ni dhaladhee guddadhe immoo godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa ganda baadiyyaa Guutee jedhamudha. Tole akkaataa barnoota keessanii meenatti
Ganda qonnaan bulaa keessatti ni dhaladhee guddadhe waan ta'eef waggaa jaatti ture kana mana barumsaa seenee manni barumsaa nutti dhiyoo waan ta'eef Naqamteettiin baradhe. Achi booda sadarkaa dippiloomaatti kolleejjii barsiisota Jimmaarraan baradhe dippiloomaa. Jimmaarraa